Raadiyoo Simbirtuu. Yeroon yeroo irratti hidhamee guyyaan guyyaa irratti dabalamee torbeen geenyaan qophee torbeetiin sa'aatii keenya eegnee qophoofne isin eegaa jirra. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, kun qophii Simbirtuuti. Qophii Simbirtuu har'aa waan qabnu isin beeksisa. Jalqaba irratti oduu isinitti himna akkuma innaa kaanii jechuudha. Oduu booda sirba tokko gurra isin buufna. Isatti aanee qophii lama qabna. Qophiin jalqabaa imalaadha. Qophii imalaa keessatti keessummaa qabna. Keessummaan keenya miseensa caffee Itoophiyaa akka turan Adde Saaliyaa Abbaa Nagaa waliin kan jalqabne marii kutaa lammaffaati. Waan adda addaa kaasanii dubbatu. Qophii lammaffaa immoo qophii addaati. Qophiin addaa har'aa immoo kabaja guyyaa waboo magaalaa Firaankfurt irratti kan xiyyeeffatudha. Walakkaa qophii kanaatti sirbootatti bohaartan qabdu. Kanaaf hanga xumuraatti yoo nu waliin turtan qophii keenya takka gammaddan abdachaa amma gara oduutti dabarra. Irra deebii akkam jirtu jechuudhaan amma oduu isinitti hima. Mootummaan Oromiyaa artistoota Oromoo 5 hanga badhaasa qarshii 300,000 kaleessa kenne. Sababiin isaas tajaajila hanga ammaatti kennanii fi akka ittiin of yaalaniifidha jedhames. Oromiyaan roobii kaleessaa weellistuu Halloo Daawwee, weellisaa Nuhoo Goobanaa, weellisaa Laggasaa Abdiil, weellisaa Mohaammed Yuusufii fi artisti Taaddasaa Cuqqeef qarshii 200,000 hanga 300,000 ta'u Adaamaatti badhaasteetti. Badhaasni kun artistoonni Oromoo amma dhukkubsatanii jiran akka ittiin of yaalanii fi maatiin Taaddasaa Cuqqees akka ittiin of gargaaraniifidha jedha mootummaan. Taajjabdoonni gabaasaan keenya waltajjii sanarraa Adaamaatti isaan dubbise tokko immoo garuu eenya kana mormii artistoota Oromoo irraatii mootummaa irratti dhiyaate tasgabbeessuudhaa fi filannoo dhufuu kanaatiif mootummaan Oromiyaa akka uummataaf yaadu kan fakkeessee dhiyeessuudhaaf wanta godhamedha malee gargaarsi kun kan itti fufiinsa qabu miti jechuudhaan yaada isaanii kennaniiru. Godina Qallam Wallaggaa aanaa Jimmaa Horrootti sababa filannoon wal qabatee jiraattonni hidhamaa fi doorsifamaa jiraachuun dhagahame. Manidhaa Muggiitti torbee darbee Oromoonni 7 adda bilisummaa Oromootti shakkamaa turan qabamanii 5 isaanii ammayyuu hidhaan keessaan baanee jedhe maddi keenya achiiti. Sababa nageenyaaf maqaa kiyyanaaf dhoksaa kan jedhan maddi keenyi kun humni xiqqaa fi hidhattoonni aanaa Jimmaa Horroo fi Dambii Doollootti namoota tarkaanfii waboon bara darbe keessa fudhate irratti shakkamaa turan amma immoo filannoon wal qabsiifamee hidhamaa akka jiran nutti hime. Bara darbee jechuudha inni addaa waboo abbaasii tarkaanfii fudhatee turuun isaan yaadatama. Haaluma sanaa wajjin wal qabateen amma namoota 4 wayii hidhaa jiru. Kabarbaatii fi maqaa isaanii kan ittiin wal hidhaa jiru. Doorsoonii fi garaasii dhugaatitti baay'ee ammaatee jira. Amma naannoo kanatti Jimmaa Horroo kana keessa jiru. Dhimma filannoo kanaaf jedhee mootummaan waan akka ibsaatii kanaaf fakkeessee gaafa kamisaa galgala jedhaman yeroo garagaraan gara nama 7 wayii tudhanii ture kan keessaa nama 2 gadhiisan uummatee namni 5 nama mana dabaa jira. Dhimma kanarratti bulchiinsa aanaa fi poolisii Muggiitti bilbiluudhaaf yaallee ture nuuf milkoofne malee. Waldaan hawaasa Oromiyaa dhiha Awustiraaliyaa Oromoonni Kaambeeraa fi naannoo ishee jiraatan walgahii mootummaa Itoophiyaa irratti akka hin argamne jechuudhaan waamicha dabarse. Tarii nam-tokkees ta'ee gurmuudhaan yoo irratti qooda fudhatan hawaasa Oromoo bal'aa kan bakka hin buune ta'uu beekamuu qaba jechuudhaan ibsa dhiyeenya baaseen beeksise. Bilbilaa fi barreeffamaan imbaasiin Itoophiyaa Oromoota wajjiniin waa'ee haala biyya keessaa karaa Oromoonni biyya hambaa jiran biyya keessatti mana ijaarrachuu danda'anii fi guyyaa diyaasporaa Oromiyaa irratti marii wanta goonuuf irratti nuuf argamaa jedhanii waamicha dabarsaa jiraachuu yaadachiise. Waldaan hawaasa Oromoo dhiha Awustiraaliyaa garuu mootummaa Oromoo hacuucuu fi siyaasa dinagdeettiin Oromoo irratti loogii godhaa jiru wajjin yoomiyyuu teenyee hin mari'annu jechuudhaan deebii kennuusaa addeesse. Jila mootummaa dursuudhaan walgahii sana ni gaggeessu kan jedhaman itti aanaa pirezidantii Oromiyaa kan irratti qooda fudhatan ta'uu kan eere waamichi hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa kun
Oromoon naannoo sana jiraatan akka walgahii mootummaan Itoophiyaa waame sanarratti akka hin argamne jechuudhaan waamicha isaanii dabarsaniiru. Dura ta'an waldaan hawaasa Oromiyaa Awustiraaliyaa Dr. Nuuruu Said. Uummata Anyuwaaq wayita mootummaan Itoophiyaa qeerraa humnaan buqqisuu baankiin addunyaa osoo beekootii mootummaaf qarqaarsa horii waanta kenneef seera isaa cabseeraa jedhame. Gabaasni qorannoo garee gaazexeessitoota addunyaa Waashingtan DC'tti maadheffate kibxata darbee bahee akka ibsutti baankiin addunyaa barnootaa fi fayyaa namaaf jedhee qarqaarsa kenna. Haa ta'uutii baankiin kun Gaambeellaa keessatti uummanni Anyuwaaq qeerraa hin buqqaanu yeroo jedhan waraana mootummaatiin reebamanii fi humnaan buqqa'uu osoo ifatti beekuutii maallaqa kennu itti fufeera jedhe. Kun immoo seeruma isaa baankiin addunyaa ofuma isaa cabsuuf ragaadha jedhe. Dhumarrattis sabboontichi Oromoo Sheek Abdul Qaadir dhukkubsatanii sanbata darbee Saawud Arabiyaa Makkaatul Kaamaaraatti du'ani. Sheek Abdul Qaadir sabboonaa sirna Haayile Sillaasee mormanii biyyaa bahanii qabsoo bilisummaa Oromoof gumaacha guddaa kan godhanidha jedhu warri isaan beekan. Sheek Abdul Qaadir Daaluudha nama beekamaa qabsoo Oromooti. Isaa namoota marraa tokko kuma Riyaala Suudiidha. Namni sun hin jira ilma Abdullaahi Ganamootitu fudhatee fuudhee Eertiraa waraana bilisummaa uummata Oromoo bira geessee Riyaala Suudii kuma 30 kennuu ni beeka. Ammas seenaa adda addaatu as keessa hawaasa waliin jiraachuuf nama waqtii amansiisuudhaan nama bira dhaabachuudhaaf kutaa fi amantiin garaagaraan osoo addan baasin akka hawaasa Oromootitti namni guutuun isaan jalatti argamaa jechaadha. Sheek Abdul Qaadir Baalee ganda Shinaanaa Baaqaatti dhalatanii ijoollee 17 horatanii umurii 72tti sanbata darbee du'anii bakkuma jiraataa turanitti Saawudii Makkaa Tulmakaaraatti awwaalamani. Oduu wal fakkaatuun sabboontichi Oromoo obbo Araarsoo Boruus dhukkubsatanii torbee darbee du'anii Kanaadaatti. Obbo Araarsoon umurii isaanii guutuu qabsoo bilisummaa Oromootiif gahee isaanii gumaachaa akka turanidha himama. Caayaa hawaasa Oromoo durii Jibuutiitti akka gad dhaabbatu gochuu keessatti mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti tasgabbiin akka jiraatu gochuu fi hawaasni Oromoo Kanaadaa Torontootti akka ititu gochuu keessatti gahee guddaa qabaachaa turanii jedha seenaan isaanii. Obbo Araarsoo Boruu Dirree Do'aatti abbaa isaanii obbo Muusaa Boruu fi haadha isaanii adde Haloo Adamirraa bara 1952 dhalatanii. Jimaata Torbee Boruu Torontootti awwaalamani. Dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabnu kanumadha. Sagantaa keenyatti waliin turtii gaarii.
Amma kan dhiyaatu qophii jalqabaa ka ta'e qophii imalaati. Qophii imalaa kana keessatti keessummaa qabannee jirra. Keessummaan keenya irraa miseensa caffee yookaan immoo paarlaamaa Itoophiyaa akka turte Aadde Saaliyaa Abbaa Nagaati. Kutaa tokkoffaasaa dhimmoota adda addaa irratti kaafnee waliin mari'anneerra kanan dura har'a kutaa lammaffaasaa qabannee dhiyaanneerra. Ammas turtiin keessan waliin haa ta'u jecha Aadde Saaliyaa ammas egaa waliin turra. Mee itti fufna. Boondii jedhu uummanni garmalee biteera, uummanni fedhii isaatiin boondii bitaa jira, hojjetaan mootummaa miliyoona manaa kennee, qotee bulaan mana kennee, laga mormoroo kan abbayyaa keenya jedhanii televezyiiniidhaan waggaa faarsantu mul'ata. Dhuguma hidhaa laga abbayyaa kana uummanni nama baadiyyaatti ilma garaadhaan deeggaraa jira, hojjetaan mootummaa fedhiidhaan kennaa jira. Mee waa'ee boondii kanaa fi waa'ee hidhaa abbayyaa sana akkamitti ibsita? Ati maaliif caffee federaalaa keessa waan turteef Saaliyaa? Maaltu jira beektaa? Namni jireenyaaf jechuudha kan inni kana godhu jechuudha. Manni hamma gama hojjettootatiin akka hojjettuu tokkotti tarii kanan siikaas carraanni hojjettoota hojii wal arguutis bal'aa waan ta'eef manni asirratti fedhiin kan hin mul'anne ta'uu isaati jechuudha. Dirqamee itti gammadaan jechuudha namoonni waan sana ala godhan. Manni kun tarii kun sirriitti dhimma misooma biyyaatii yaadameetii waan jedhu gaaffii adda addaa kaasu jechuudha. Shankii adda addaa na jalanqisiisu mul'atu jechuudha namoonni. Akka nama tokkotti haalli itti hubadhu fedhiin kan hin jirre ta'uu isaati jechuudha kan haala godhan. Dirqamaan immoo maallaqa fedhiidhaan. Jechuun manni kun hamma kam seete dirqama jechuudhaaf amansiisaa jedhama beektaa dabballeen sadarkaadhaan jiru. Ijaaramanii jechuudha wanta kana ala murtiin akkanaa murteeffamuudha galafu jechuudha ala. Waajjira keessatti walgahii dhugaa ta'an. Fiigana miti yaani. Naagala. Namoonni muraasa dafanii dubbatu isaa booda manni mormuun jiraatu jechuudha. Manni hin mormu jechuudha yoo marme qorannaa adda addaatu irratti gaggeeffame kun ilaalcha adda addaa qaba kaayyoo addaa duddubbee isaarraa qaba gufuu misooma biyyattiiti taappeellaa adda addaatu kennamaaf jechuudha kun diina misoomaatii jedhama jechuudha namni sana sodaateeti kan inni kana godhu bal. Xinnoo haalumti jireenyaa iyyuu uummatatti kan ulfaate ta'uu isaati jechuudha namni infaanni isarraa hafeetii miti jechuudha kan sana godhu. Fedhii qabaateetii miti jechuudha. Mee waa'ee misoomaa erga dhufnee erga kaafne waa'ee misoomaa jennu mee parsantii 11 12 8 akkas guddanneerraa guddina argameen beekne galmeessaa jirraa jedhu warri mootummaa Itoophiyaa. Guddinni kun immoo baadiyyaa bakka Aadde Saaliyaan alattetti mul'ateera. Baadiyyaa warra jiraniif jijjiirama fideera. Hojjetaa mootummaa jijjiirama fideera. Guddina kana akkamitti ibsita Aadde Saaliyaatti? Ani tarii guddina kana maali namni kaasu ila hamma wanti mul'atu tokko jira beektaa. Gama guddinni namaa tarii haala jireenyaa irratti hundaa'uu danda'a jechuudha. Amma sadarkaa qotee bulaas ta'e sadarkaa hojjetaa mootummaa sadarkaa namoota magaalaa keessa jiraatan haala jireenya isaa yoo ilaalte namni tarii sadi nyaachuu qaba yoo xiqqaate waan jedhutu jira jechuudha. Garuu sun ala hin mul'annetu kan hin mul'anne ta'uu isaati jechuudha qabatamaa lafarratti. Even tarii nyaachuun jiraachuudhaaf nyaachuu qaba namni. Teknooloojii adda addaa fayyadamuun tarii waan ekstiraa ta'e jechuudha waan dabalataa ta'e jechuudha. Garuu namni sadi nyaatee sadarkaa gahu sadi nyaatee buluudhaaf illee kan harkisa gabaabbate ta'uu isaati jechuudha kan lafarratti mul'atu. Haalli qabatamni jiru haalli mi'aayinni jireenyaa uummataa keessatti mul'atu. Haalli kun sirriitti kan ifatti mul'atudha jechuudha. Tole. Mee Aadde Saaliyaan maaliif biyyaa baate? Ani kan biyyaa bahe sirna kana mormuudhaan jechuudha kan hin baheen biyyaa. Maal godhe? Kanuma mul'atu kana dheetanni sii kaasuudhaaf wanti qabatamaan jiru wanti uummata Oromoo irras ta'ee tarii allan mana marii sana keessa gal uummata Oromootis uummata naannoo sanaa uummata Amaaraas uummata jiraataa naannoo sanaa bakka bu'eetan jechuudha kan hin gal. Keessumatti dhiibbaan uummata Oromoo irra gahu dhiibbaa dachaadha jechuudha. Gama amantiitiin dhiibbaan isarra gahu jira. Gama sabummaa isaatiin dhiibbaan isarra gahu jira. Mana marii keessaa lagattu tarii ati waadaan ati gattee galtu wayii jira. Manni mana marii keessatti miseensi mana marii tokko kan inni bitamuu fi qabu sammuu isaatii heera biyyattiitiif
ummata bakka bu'ee fi jedhamee jechuudha. Garuu faallaa sana ala hojjetamudha jechuudha. Ummata bakka buuteefis miti, heera biyyattiitiifis miti, sammuu keetiifis miti jechuudha. Sammuu kee gurgurtee jechuudha. Kan mana sana keessatti akka gootu fedhii dhaaba kanaatiif fedhii hadi guutuudhaaf jechuudha. Kanatti achi keessatti sochootu mal fedhii ummata bakka buutee guutuudhaaf kanatti sochoone ta'uu isaati jechuudha. Kun ofii isaatti tarii kan akka murtee kana murteeffadhu na taasiseera. Murtee kana ala murteessuun akka tasaa ta'e anaaf ulfaataa ture jechuudha. An nama maatii qabuudha, nama daa'imman xixiqqoo addaan kwaanni har'a gatanii deemuu miti, har'aa fagaachuudhaaf illee nama ulfaatudha jechuudha. Tarii hammee omitti uummata koo gurgureetan hammee omitti sammuu kootiin wal lolaatan jiraadha seeduudhaaf hangara murtee kanaatti gale mal. Ani waan haalli mijataan jiraate tarii haalli dhaaba kana wajjin adeemsisu jiraate wantan murtee kanatti galuuf jiru yeroodhaa gara yerootti gama kallattii adda addaatiin dhiibbaan hawaasa keenya irra gahu akka murtee kana murteeffadhu na taasisee jira jechuudha. Mee isa akka walii galaatti Oromoo irra gahu xiqqoo boodatti deebina. Mee caffee keessatti yookaan paarlaamaa Impaayera Itoophiyaa keessatti maal inni akka ifaatti mul'atu fakkeenyaaf ajandaan akkamitti qabsiifamaa murteen darbanis akkamitti dhuguma irra mari'attaniitudha murteessitu moo dura murtaa'ee dhufa moo akkamii adda Saaliyaa wanti kun akkamitti deema achi keessa? Summaanni hamma naannaa akkuma nama sii kaase mana marii keessatti wanti godhamu jechuudha. Ati sammuu keetiin utuu hin taane fedhii dhaaba sanaa guutuudhaaf akkuma nama sii kaase. Fedhii dhaaba kanaa guutuudhaaf anan siin jedhu immoo waltajjiin dhaabaa adda addaa jiru jechuudha. Waltajjiin dhaabbileen gurguddaan arfan jedhaman TPLF, ODID dhaabbileen kun waltajjii mataa jaraa qabu jechuudha. Waltajjii sana irratti murtee dhaabaa adda addaa ejjennoo mataa jaraa qabatamee jechuudha kan inni galamu mal. Egaa itti murteessitee fiddeet jechuudha kanatti foormaalii fiddee mana marii irratti akka inni murteetti akka inni sagaleen itti kennamu kan inni taasifamu jechuudha. Mal akkasumaan daayireekteetu adeemsa dhaabaa sun deemee waltajjii dhaabaatiin itti ilaalamin mana murtii keessa mana marii keessa dhufee sagaleen itti kennamee murteen tokko hin murteeffamu jechuudha. Walaa seera ta'ee walaa wantoota murtee barbaadan adda addaa ta'e haala kanaan jechuudha kan inni godhamu mana marii keessatti. Mana marii keessatti miseensa koree wayii keessa turteetta yoo turte maaliin? Koree qabeenya uumamaa jedhamu keessan ture. Achi keessatti maal gootu yookaan wanti gootanitti maaliin nama gaariidha kan jettu yookaan hamaadha kan jettu? Jechuun maalni achi keessatti koreen sun waajjiraalee ministeeraa adda addaa jechuudha kan inni hoogganu. Waajjirri bishaanii achi keessa jira, waajjirri albuudaa achi keessatti kan inni hoogganamu, waajjirri qabeenya uumamaa achi keessatti jechuudha kan inni hoogganamu, waajjiraaleen sadarkaa eegansiitiif sadarkaa abbaa taayitaatiin hoogganaman jiru. Koree sana jalatti kan hordoffiif to'annaan godhamuuf jechuudha. Hordoffiif to'annaan jara godhamuuf dirree irratti argamuudha. Haalli raawwiitiif haalli karoora hojii maal fakkaata, haalli bu'aan jarra argamsiisan maal fakkaata seeduudha jechuudha kan yeroo yeroodhaan ilaalamaa deemu koree sana keessatti. Anis akka nama tokkotti hirmaallee kanan hojjetaa ture ta'uu isaati jechuudha. Mee amma wayita mana maree yookaan caffee Impaayera Itoophiyaa keessa turteetti labsiin an qalbiin kee sin fudhanne an lapheen kee amanne kan darbeeru jira maalinni? Wanti baay'een keessi keetuun fudhatinati dabarfattu jira beektaa. Mana marii keessatti labsiin baay'een hin bahu. Keessumatti labsiin dhimma shororkeessummaatiin wal qabatee bahe sun labsii lammiileetiin dhahuudhaaf bahe malee labsii kaayyoo mataa isaatii bahe miti jechuudha. Kan akka fakkeenyaatti sii kaasa malee labsiin baay'een akkuma beekamu mana mariitu baasa. Labsiiwwan bahanu kana keessatti hangoonni miseensa mana marii yoo inni waraqata irratti inni barreeffamaan jiru yoo guddaa ta'e illee piraktikaal ala laaltu garuu waan hamilee keessi tuquudha jechuudha wanti jiru. Maanni mana marii keessatti hangoonni miseensa mana marii kan inni godhu hirarii adda addaa sirreessuudhaan alatti wanti kanaalan siin jedhu haala sukeensi isaa deegee haala filoo seera sanaa jechuudha. Kun itti as galee kun kanaan itti ta'e qubeen kun akkasitti sirraa'uu qabaa kun akkas ta'uu qabaa waan jedhamudha mal waan bu'uura ta'e waan yaada bu'uuraa jijjiiruudha dabaluudha hir'isuudha aangoo tokkollee hin qabu jechuudha. Maaliif haala jarri barbaadanuu jechuudha haala mootummaan wayyaanee barbaadu
akka inni deemudha jechuudha kan inni barbaadamu mal. Haala faayidaa uummataa argamsiisuudhaan haala uummata kanaaf biyya kanaaf hin fayyada haala jedhuuni miti jechuudha kan inni seerri tokko ba'uun. Rakkoodhuma isaatii wajjin akka inni seerri sun sagaleen itti kennamee dabarfatu barbaadama mal. Kun tarii fedhii uummataa asirratti dhiibuu danda'a kun haala biyyaa irratti rakkoo kana uumuu danda'a inni jedhu kana sirreessuudhaaf aangoo tokko illee hin qabu jechuudha miseensi mana marii. Waraqata irratti aangoo guddaa akka inni qabudha. Mormuudhaan waan uummataaf faayidaa hin argamsiisne waan uummataaf hin fayyadne tokko mormee sirreessuudhaaf aangoo akka qabudha kan inni himu. Garuu piraktikaal ala laaltu rakkoo mataasaa kan qabu ta'uu isaati jechuudha. Mana marii keessatti haalli hojjetamu. Haalli gaariin kan hin jirre ta'uu isaati jechuudha. Tarii fedhii dhaaba tokkoo fi fedhii jaraa guutuudhaaf deemanuu gammachiisuudhaaf kan deemamu malee faayidaan uummatummaa ilaalamee kan hin deemamne ta'uu isaati jechuudha kanatti achi keessatti hubattuun. Mee amma achi keessatti OPDOtu baay'ata. Maaliif aangoo guddaa isin hin kennamne yookaan maaliif muummicha ministeerummaa aangoo hin gaafanne caffee keessatti isintu teessuma guddaa qaba? Mana marii keessatti OPDO'n lakkoofsaan 151 waan akkasiiti. Garuu kan Hoowaat 35 olaantummaadhaan kan biyyattis akkuma beekamu kan sochoosu kan murtee adda addaa dabarsu kan haala olaantummaatiin kan akti godhu achi keessatti namoota sadarkaa olaanaarra jiran namoonni taayitaan kennameefii jiru. Fedhii uummata Oromootu hin taane fedhii namoota hawaasa bal'aa sanatu hin taane fedhii dhaabbii Hoowaat dhaaba warra kana guutuudhaaf ala socho'amuudha jechuudha kana targitu mal kana haalli jiru kana fakkaata. Miseensonni OPDO baay'een warri caffee keessa jirtan isaa ta'u warri dakana jiran Oromiyaa keessa jiranii kan isaan OPDO keessa taa'anii yookaan caffee keessas taa'anii dhuguma mootummaa kana karuma nagaa deemaa jira Oromoof bu'aa buusa jettanii dhumachi keessa turtan yookaan namoonni kaanis keessa jiru akkatti taajjabdetti moo maal? Maalli namoonni achi keessatti baay'een isaa jechuudha. An akka nama tokkotti tarii parsanaalati namoota hojii dirree hojiirra wajjin turte wajjin informaationa ol jijjiiruun hin jiraata. Namoonni baay'een isaa kan fedhii hin qabne ta'us namoonni baay'een isaa keessi isaa madaa akka ta'eef namoonni achi keessatti kan gammachuun itti hin dhagahamne ta'uu isaati jechuudha. Tarii ala dhaaba kanaa wajjin hojjetu. Kanaanis hin jedhu maalli tarii jiraachuudhaaf jechuudha namni kan achi keessatti socho'u. Wanti harka isaarra jiru hin jiru rakkoon adda addaa ilmaan Oromoo irratti gaggeeffamu wanti inni ilaalu jira. Sana sodaadhaaf fecha kan inni socho'u ta'uu isaati jechuudha. Miseensi OPDO akka biyyaatti jiru. Namoonni waltajjii adda addaa irratti dhaaba kana miseensuma dhaabaa ta'anii qabsoo adda addaa gaggeessan gaaffii adda addaa gaafatan mirga uummata Oromootiin wal qabsiisanii gaafatan rakkoon adda addaa laarratti raawwatu hin mul'ata jechuudha. Tarkaanfiin adda addaa laarratti gaggeeffamu mul'ata jechuudha. Sana sodaadhaaf ala socho'aanu mul'ata mal parsanaalati akka nama dhuunfaatti ala carraa adda addaatiin wal argite ala informaationa ol jijjiirtu akkatti gammadaan taane kana ta'a. Kanaalas jedhu maalli dhibbaan dhibbatti akkas jechuun hin danda'amu. Faataadhuma sanaatiin immoo fedhii jaraa guuttachuudhaaf fedhii dhaaba Hoowaat guutuudhaaf kan adda durummaadhaan immoo socho'an jiru jechuudha. Namoonni dhimma uummatummaa, dhimma Oromummaa, dhimma faayidaa uummata Oromoo kaasan ala taayitaatti illee butaman inni ilaaltu jechuudha. Yoo kara taayitaatti illee butaman etuun beekamin dhufanii dalagaa sanarra tuun kaa'amin ala jarri irraa kaan jedhamu dhageessa jechuudha. Maaliif fedhii nama biraatiif faayidaa dhaaba Hoowaat gatii tuqanuuf kun haala kanaan sirraa'uu qaba jedhanii uummata Oromootiif gatii qabsaanuuf ala dhiibbaan adda addaa jarra irratti gaggeeffamu ilaalta jechuudha. Garuu namoonni fedhii namoota kanaa fedhii jarra warra Hoowaat kana guutuudhaaf socho'an achuma irratti ala deegamanuuf ala ol butamanuu ilaalta jechuudha. Namoonni baay'een jarra amma sadarkaa olaanaarra jiran namoota dhimma uummata Oromootii kaa'amanitu hin taane namoota dhimma fedhii Hoowaat guutuudhaaf namoota achirra kaa'amanidha jechuudha. Malee namoota dhimma uummata Oromootiif faayidaa uummata Oromootiif uummata Oromoo bakka bu'aniiru jechuutti nan rakkadha jechuudhaan akka nama tokkotti. Alan kanatiin jedhu maalli rakkoo dhiibbaa uummata Oromoo irra gaggeeffamu adda addaa kan ejjannoodhaan sirratti falmantu jiru jechuudha. Waltajjii adda addaa irratti kun maaliif akkas taa'ettee illee ala gaaffii kaas
diinaa wajjin taanii ala jarri sirratti qabsaanu ala rakkoon adda addaa akka inni sirratti uumamu ala godhanu mul'ata jechuudha. Ala jarri namoota akkasii jechuudha kan taayitaa takka jarri dhufanu barbaadamu mal namoonni baay'een ummataaf hojjechuu danda'anu ga'umsa qabanu jedhaman akka jarri ol hin butamnedha jechuudha kan inni barbaadamu. Akkuma beekamu Oromoon hayyuudha beetii miti sadarkaa dooktaraatti sadarkaa piroofeesaraatti sadarkaa adda addaatti namoonni hayyuun gurguddaan biyyattii kana jijjiiruu danda'an ummata kanaaf bu'aa guddaa buusuu danda'an jedhaman akka jarri gama taayitaatti hin dhufne akka jarri gama kanatti hin dhufne kan jarri gadi dhiibamanuuf taappeellaan adda addaatti kenname akka jarri deemanu kan inni taasifamutu jira jechuudha. Kun immoo maalli tarii yoo kan ummata biratti akkuma beekamu ummata biratti fudhatama yoo argitan gama taayitaa kanaatti nu jalaa siqu iseedhuudhaaf teessoo jaraa eeggachuudhaaf jechuudha kan dhiibbaan akkanaa irratti gaggeeffamu uummata irratti. Innaa haaluma waliigalaatiin haalli jiru kana fakkaata. Ammanaa tuttuqxeetta dura si kaafadha boodatti si gaafadha kanan jedhe miidhaan Oromoo irra gahaa jira jettanii kan akka OPDOtti kaaftan jira namoonni muraasa jedhee ture kaasuuf ture atunaa deebiste amma galatoomi. Haala ati caffeetti filamtee haala hallume filannoon bara sanaa akkam ture akkatillee akkamitti filatamtee fedhii si gaafataniiru moo akkasumattis dorgomisiin jedhanii moo akkam ture filannoo sun? Dhaggeeffattoota keenya adda saaliyaan deebi'ii gaaffii kana torbeedhatti kenniti nu eeggadhaa. Amma kutaa lammaffaa qophii isa xumuraa irra geenyerra qophii addaa qophiin keenya har'aa kan inni xiyyeeffatu baatii kana guutuu kan kabajamaa jiru waa'ee kabaja guyyaa wabooti. Guyyaa waboo dhiyeenya kana biyya Jarmanii magaalaa Firaankifartitti hawaasa Oromoo bal'aa biratti bifa ho'aadhaan kabajamee oole. Ayyaana kanarratti kan argamanii haasaa godhan adda bilisummaa Oromoo bakka bu'uudhaan miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi itti gaafatamaa damee dippiloomaasii katan Dr. Shuggut Galataati. Haasaa isaan godhan keessaa kan fudhanne gar tokkoonsaa jechuudha. Ayyaanni sun faaruu alaabaa Oromootiin eegalee akkuma duudhaa Oromootti eebba manguddootiin baname. Eebba manguddootiin booda Dr. Shuggut haasaa godhani.
qulqullina dhabuu waraabbii sagalee waltajjiirraaf dhiifama siin gaafanna dursine. akkasumas warra nu afeeran warra walgahii kana qindeesse koree qindeessitu maqaa dhaabaan hin galateeffadha. isinis dhimma gamtaa dhimma waloo dhimma uummataa qabna guyyaa waboo keenyaa wal faana kabajanna jettanii asitti argamuu keessaniif galata guddoo qabdu. guyyaa waraana bilisummaa Oromootti kabaju kanani gadi jabeessee dubbachuu fedhu. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana uummata Oromooti malee waraana adda bilisummaa Oromoo duwwaati jennee kan lafa keenyatti. Guyyaa uummanni Oromoo marti waraanni ko ayyaana isaa kabajata jedhee ofitti fudhachuun isarra jiru ta'uudhaa qaba. Guyyaan kun guyyaa dhaaba tokkitti tajaajiluu fi bahee miti waraanni bilisummaa Oromoo. Biyyootiin biyya akka Ameerikaa Maarin Bool jedhee kabajata guyyaa waraana isaa. Raashaan guyyaa waraana ishee kabajatti. Biyyi amma nuyi keessa jirru kun waraanaan akkas caccabanii waa'ee waraanaa qoqqobbiin adda addaa isaaniitti ta'ee jirullee 2015 Juulaay irraa kaasnee guyyaa waraana keenya kabajna jedhaniiti irratti warri siyaasaa isaanii haasa'aa jiru. Impaayera Itoophiyaa keessatti har'a mootummaan EPRDF guyyaa ittisa keenyaa jedhanii kabajatu. Kanaaf yuunikii miti saba ta'ee akka sabaatti ka jiraatu tokko guyyaa qaamni isaaf du'u tokko guyyaa inni akka sabaatti akka jiraatu isa godhe tokko inni itti kabajatu waan ta'eef daamenshinii isaa deeggartoota adda bilisummaa Oromoo miseensa adda bilisummaa Oromoo duwwaa sun ta'een saba Oromoo walii galaatti akka ta'utti akkasiin hubattaniif fedha. Guyyaan kun guyyaa humnaan Oromoo cabsee salphisee uf jala jiraachisuuf hawwu guyyaa itti waraanni keenya jala kute jecha. Dargii waraana amma saraa qabateetu nurratti bobbahee jiruuti kufe. Mootummaan EPRDF har'allee adda bilisummaa Oromoo hin jiru waraana hin qabu jetti gaafa rakkattummoo jire. Maaliif jiraachuu danda'e waraanni kun gaaffii Oromooti qabatee jira waraanni. Oromoodhaaf falmaa jira. Haqarratti dhaabatee hundaa'ee waan ijaarameefidha. Miidhaan amma fedhallee isarratti ta'u baduu hin dandeenye. Haqatu hin badduufi. Guyyaan nuti yaadannu guyyaa kana jechaadha. Guyyaa nuti qindoofnee akka sabaatti ijaaramnee kan humnaan cabne deebisnee humnaan ofirraa kaasna jennee guyyaa nuti itti falmannu ta'uu isaati yaadanna. Inni gara biraa kan nuti yaadannu firiin qabsoo bilisummaa Oromoo hanga har'aatti galmooftee argamte kun hundi bu'aa waraana kanaa ta'uu sammuu keenya keessa naanna'uutu sararee. Oromiyaa jettanii daangaan sinarra argitanii hin jirtu waboo duraan. Afaan har'a nuti afaan Oromoo taanee waliin irratti dubbannu nama meeqa tofaansaa dubbachuuf qaama. Eenyummaa keenya aadaa keenya sarbamee dhumee wallaaluu keenya deebi'ee iddee tokkorra keenya jiru. Iddee keenya jirru kanarraa maal barbaannaa attamitiin iddee barbaannu sana keenyaan gaaffii gara biraa.
guyyaa kana itti yaadannudha jecha. Guyyaan kun guyyaa waboon shororkeessituudha, baanditiidha, reebaliidha jedhan lakkii guyyaa waraanni kun waraana uummataaf dhaabbate, waraana haqaaf dhaabbate, waraana uummanni isaa fi biyyi isaa qabeenyaa gahaa utuu inni qabu hidda cuunfee firii mukaa hudhaa nyaatee jiraatudha. Mirga cabee deebisuudhaaf waraana falmuudhaan guyyaatti nuti jennee kallattiidhaan qaanii tokko malee addunyaatti ta'utu sarara. Guyyaan laallattummaadhaan abdii kutuurraan beekaas wallaalaa isaa ta'an unu keessaa Oromoo keessaa waboo nagaatti deebisna. Dhibeen Oromoo dhumatee jira. Oromoon rakkoo qabu. Karaa nagaa biyya keessa jiraachuu dandeenya warra jedhan guyyaa nuti dhaabbaatuuf ilaala. Waboon nagaa jibbeeti dirree seene miti. Har'allee nagaatiin deemuu didee hawwii gara biraa qabaate miti. Roorroo uummata keenyaatu itti hammaatee jira. Guyyaa nuti dabaa keenyallee gorfannu, jallataa keenyallee gorfannu jecha. Waliigala guyyaa waboo irratti amma kanaa hin jedhee carraa wal arganne kanaatiin kananii waa jechuu barbaadu haala yeroo irratti ammoo bal'inaan ittiin seenu haala yeroo jenne yoo seenne haala qabatamaa Oromoof Oromiyaan keessa jiru kanas hedduu isaanii beektu isuma sana hin deebi'insi ni yaadachiisa. Har'a Oromoo fi Oromiyaan akkuma dursan turnafta nyaatu lafarraa fudhatee deebisee qochisiifata Oromoodhaanii farkatti qabata. Lafti keenya irraa galaana gamarraa nutti dhufanii Oromoota qeessaarraa buqqaasanii lafasaa tola jechuu danda'ama. Birrii Itoophiyaa 3dhaan kaarimeetirii tokko tola fudhatanii ittiin oomishataa jiru. Inni qeessaarraa buqqee deebi'ee lafa sanarsaan irratti hojjetaa ta'e illee qaxaramee hojjechuudhaaf hireensaa baay'ee xiqqaadha. Lageen keenya, haroowwan keenya oomishaa investorootaatiin summaa'anii summiin kun immoo deebi'ee uummata keenya akka hin taane gochaa dhalaa keenya dhala dhorkaa isa kan dhukkuba kaanseriitti baay'isaa haala akkasii keessa jira jecha. Karaa biraa uummanni keenya gaaffii mirgaa, gaaffii karaa nagaa qawweetii baadhateetu hin ta'in, goolii tokkoon sun ta'in akka inni waa takkitti waliin mari'an, akka inni waa takkitti walitti adeemee wal tumsee waan hin goone. Sirnichi sirna hoota garee ganda jedhanii maatii irratti ijaaranii guyyaa itti haadha manaaf abbaa manaa obbolaawwan naannoon ollaan wal basaasudha. Namnuu hafuura baafachuuf yeroo sodaa hamaa keessa jirudha. Waan tokkummaa daangaa walitti kala'ee Oromiyaan jirtu dhabamsiisuuf jecha maaster pilaanii bahee ijoolleen irratti dhiiganii namni baay'een irratti dhiigee kahaaraatti waan isinitti himu. Waliigala mootummaa itti karoorfatee xiyyeeffatee Oromoo irratti hojjetu ta'uudha. Haala kanarraan kan ka'e immoo uummanni Oromoo rakkina daangaa hin qabne keessa kan jiru kan namni hubachuu danda'u. Isa kana tolee hayyee jedhee fudhatee moo maalinni karaa Oromoo maal fakkaataa isa jedhu bakka lamatti qoodeetanii sidii waa jechuu yaala. Uummanni Oromoo akka uummataatti bara yoomii irrayyuu caalaa bara fincilaa barattoonni godhan kana keessatti toora humni isaa danda'eetiin keessatti qooda fudhatee golli Oromiyaa bakka innitti hayyee tolee nuu ta'e jedhe tokkollee hin jiru bakka hundatti ka diddaatti argisiisudha jecha. Waliigala
carraa argate maraatiin uummanni keenya diddaa yeroo itti afaan tokkoon dhageessisuu danda'e waan jedhe dogoggora miti. Diddaan kun akka hawaasaatti yoo ilaalle bara 2014 kana keessa biyya ambaa keessatti yeroo gamtaan hawaasni Oromoo galagalee uf ilaalee birmannoo sanaaf godheedha jechuu ni dandeenya. Kun akka sabaatti yoo ilaalle akka dhaabaatti yoo maal gootanii adda bilisummaa Oromoo akka dhaabaatti maal tattaafate maal yaale isa jedhuun bakka sadiitti addaan baaseen waa darbachuu fedha. Inni tokko jiruu tarkaanfii waboon fudhatu haasaalee fi ijaarsa diinaa uummata Oromoo irratti xiyyaafate irratti hanga humni isaa danda'e tarkaanfii xixiqqaa fudhataa ture waboon bara darbe kana keessa ammallee itti jira. Inni lammaffaan lukeelee diinaa ta'anii Oromoo keessa jiraataa, Oromoo fakkaataa, aadaa Oromoo qabaachaa, Oromoo basaasanii dabarsanii kennuu iraarsuuf qisaasa warra irra geessanitti tarkaanfii fudhatamaanii ture akka dhuunfaatti akka nama tokkootti jechaadha. Inni sadaffaan waraanaa fi tikasaa hanga humni danda'e ofirraa haleelaa ture. Kun tarkaanfii waraanaa yeroo ta'u jiruu siyaasaa fi jaarmiyaa irratti tattaafataman yoo jiraatan sochii hawaasni keenya godhu sochii bakka garaa garaatti ta'an keessatti maadhelleen adda bilisummaa Oromoo kan keessatti qooda hin fudhatiin hin jiru. Hunda isaa keessaa qooda qabu. Rakkoon gara biraan akka jaarmiyaatti akka siyaasaatti warri halagaa fira baafate meeshaa argata. Nu immoo keessi keenya gatii itti taa'in turreef gaafa cabu inni tokko mootii ta'ee inni tokko immoo sirna aadaa sirna gadaatiin nuti jiraatu yuunifoormitii dhabuu keenyarra iyyinee walii birmachuu dadhabuu keenyarra Minilikiin inni tokko lolaansi inni tokko chaartarii mallatteesse inni tokko immoo duukaa isaa lolu kana calu seenaarraa namni hin baranne dogoggora tokkorraa ka'ee dogoggora lama balleessa. Seenaa barachuu dhabuu dogoggora tokko badiinsaa garuu badii lama. Tokko isaarra keessa jirru mohuu dadhabu. Lama egeree keenyaaf gatii har'a dogoggorreef egeree keenyaaf kan taane badii lama. Isa kanaaf ilaalchi siyaasaa keenyaa kan agar walirraa fagaatu dandahamnaan akka tokkotti waliin tolfachuuf ilaalchi siyaasaa keenyaa immoo tokko ka ta'ee jiru humna qabsaawataa mooraa qabsaawataa iddoo tokkotti fiduu isa jedhu ture taargetiin keenya bira. Isa kana keessatti warra ilaalchi siyaasaa keenya galiin siyaasaa keenya deemsi keenya wal fakkaata wal jenne wajjin warra qaama ce'umsaa wajjin hooggana tokko jalatti dhaaba tokko jalatti heera tokko jalatti sagantaa siyaasaa tokko jalatti walitti dhufinsa. Namni illee akka namaatti qonyaa tokko caasaa dhaabichaa keessatti wal dhuunfate. Kuni nuuf injifannoo tokko ture. Ammoo isa kana warra hafan jaarmolee Oromoo sadiitu jiru wal fakkaata jedhamee kan herregamee ture warra koree yeroof gurmuu qabsaa'aa gurfoo warra jedhu. Warra koree yeroo wajjiniin fixannee jirra amajjii tokko kanarratti warra hafan lamaan wajjin dhaabbatummaan marii gaggeeffataa jirra. Hin dhaabne gammaatti gaaf tokkotti murame mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo deebisuu irratti. Inni sadeeffaa fi inni dhumaa jiruu dippiloomaasii raawwatamaa ture. Baay'een Oromoon biyya ammaa jiruu dippiloomaasii warrumti keessa jiraatu akka inni itti ilaalu nama ajaa'ibaa. Mootummaan US yookiin mootummaan Jarmanii hayyee jedhee nuuf eejame dhaqee bakka keenya buhee nuuf lolee aangootti nu baase jedhanii warra abjotanii. Jiruu dippiloomaasii yoo inni maal jechaadha.
isa jedhullee xinnoo tuquufe. Jaallannes jibbines mootummaan TPLF'n hoogganamtu biyya mootummaa ta'ee biyya tokko gaggeessu. Addunyaan kun kan isheen walitti hidhamtee jirtu maabara waldaa UN yoo fudhatte mootummootiitu waliin taa'ee waliin mari'ata. European Union yoo fudhatte mootummootiitu waliin taa'ee waliin mari'ata. African Union yoo fudhatte mootummootiitu waliin taa'ee waliin mari'ata. Malee mootummootiitu Liberation Front waliin taa'ee waliin mari'ata. Hiree mootummaa ta'uu isheetti mootummaa TPLF bakka mootummaa taatee mallattoolee daldala waliin mallatteessuu dandeessu beekamu. Ekspoortii gochuu dandeessu, impoortii gochuu dandeessu. Mirga qabduutiin hojjetaa ishee UN keessatti warra isheef loogan bakka garaagariitti UN ejensii kee kaa'uu dandeessu. Haala akkasii keessatti keenya jiruu keenya waa sadii dippiloomaasiin keenya takka qabsoo keenya qabsoo sirnaawa qabsoo heeraa boosisuu danda'u. Qabsoo haqaatii, qabsoo shororkeessaa miti, qabsoo egere boori humna ta'ee isa isin har'a gochaa jirtan kan interviinii gochuu danda'u isa jedhisiisu. Lama, saayiboota isaan jiran kana shakkii irratti uumsisu. Humni gara biraan ni jira. Ani gargaarsaaf gochanii godhu kana maalii kana aga kanaatti deemuu danda'a jedhee akka inni dhaabbatu kan inni galagalee ilaalu. Inni sadeeffaan baay'ee maayinerii ka ta'eef garuu akka tokkotti impoortaantiidha. Miidhaa uummata keenya irra gahaa jiru isaatiin toora kan hiraarsaan irra gahu kan ajjeefamu atleast waa gochuullee baatan sirnaa ala ta'uusaa jara hubachiisu. Isa kana keessatti yoo nuullee baabsuu dhabanii baabsaa dhorkuu akka isaan nurratti qoqqobbiin goone goosisuu danda'u jiraachuu keenya beeksisu. Qawwee lafa kaa'aa jedhamne qalween lafa kaa'uun akka nurra hin jirre sirna ta'uusaa amansiifachuu danda'u. Isa kana keessatti bakka akkasiitti jechuun natti ulfaata. Itti milkoofnee jirra jechuun nan danda'a. Gabaabaatti ka keessa jirru kana fakkaata gara fuula duraa garamitti deemna. Isa jedhuni waa tuquu fedhan malee. Tu haasaa kiyyan xumure. TPLF filmaata yeroo darbe 2010tti parsantii 99 fi qabxii 6 achi immoo filmaata naannoo irratti immoo 99.9 jedhee amma filmaataaf deemaa jira. Filmaatas dhaabuuf deemaa hin jiru. Filmaanni isaa inni itti bahus waan haaraa fidee kan dhufu hin qabu. Isuma sana kan irra deebi'u irraa kana. Itti fufuma waa darbeeti jechuun nan danda'a. Ilaalchii fi dhaabbii uummata Oromoo irratti qabus waa jijjiiramu hin fakkaatu. Lola Amaaraa keessa maaltu deemaa jira? Amaarri akka tokkotti faffaca'aadha akkuma keenya. Ammatti haganii as immoo torbee darbee irraa kaasee natti fakkaata. Kimboot Sabinii fi Patriotic Frontii dhaabii Amaaraa Dimokiraasii Hayilochoo waan jiru jaarnan tokko sadan walitti dhufanii humna taanee jechaa jiru. Dura taa'aa kan EPPF kana nama Ma'aazaa jedhamu godhatanii taanaa Dr. Biraanuu ta'ee humna keenya jabeeffannee itti deemaa jirraa jedhanii qopheessaa jiru. Nuuf waan isaan nuu godhanii takka illee hin jiru waan nuti isaan irraa eegnu jechaadha. Karaa biraa sochiin bilisummaa uummata Beenishaangul isaan kana wajjin hariiroo uummata jenneetu eegnu addatti mootummaa Ijipti wajjin isaa walii galtee godhanii ni argina. Inni kun haalli Ijiptii fi haalli Itoophiyaa jidduu waan nagaadhaan dhumatu kan hin fakkaanne argisiisa.
Dhaggeeffattoota keenya egaa qophii keenya har'aaf kan jenne kanumaan xumurreedha. Waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Torbee dhimmoota adda addaa qabannee walitti deebina. Bakkaa fi haala gaarii keessa akka nuu turtan abdii keenyadha. Sirba bareedduu Girmaa kana sin affeeren nagaatti siniin jedheera. An Dassoo Duulaa. Come on.